Sirba bahanii morma hin dhoksatanii jette Oromoon yoo mammaaktu cidha qabnaa guyyaa cidhaa keenya nurraa nafinaa jechuudhaan cidha keenya akkanatti shambah jennee waliin daawwannaa jechuudha. Guyyaa uffata bituuf bahanii jechuudha. Guyyaan kun waliin wadda salaamallee isinitti karaa hunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu hordoftoota fi daawwattoota kiyyaa warroonni taatan hundi keessanuu anaan dhufuu isinin jedha. Warroonni like, subscribe, share naaf hin goone like, subscribe, share naa godhu keessan hin dagatiin isinin jedha. Akkasumatti immoo har'a gara mana wayii deemaa jirra. Bakka ajaa'ibaallee deemaa jirra. Achumaan keessa hin bashannanna. Achumaan immoo maal qabdan yoo jettan aruusaa guyyaa aruusaati jechuudha. Guyyaa aruusaa guyyaa uffata itti bitatu baane jechuudha. Warroonni muuzoonni uffata bitatu baane as keessa shaa jiran magaalaa Duhaa keessa jira. Magaalaa Duhaa keessa jira. Suuq Waaqf jedhama bakki kun jechuudha. Suuqa guddaa magaalaa Qatarii suuqa duraanii jechuudha. Suuqa ammaa moolii ምናምን osoo hin ta'in suuqa isaanii ka duraaniiti jechuudha. Waan hedduutu jira, waan bareedaatu jira jechuudha. Isa keessa deemnee isinitti agarsiisnaa jechuudha. Achuma waliin daawwannaa waa hedduutu jira. Warqiin hin jira as keessa jechuudha. Uffata barbaadan, caammaa barbaadan, shiita barbaadan yookaan nyaata nyaachuu barbaadanii abaayaa bituu barbaadan moo waan fedhan jechuudha. Wanni hundinuu jahaza as keessa jechuudha. Ijoolleen hiriyoonni tiyyaa kun akkanatti abaayaa uffattee na fuuldura shaa jedhaa jirti. Viidiyoo keessa seenuun barbaadanii ijoollee shari'aa beektu jechuudha. Haa ta'u malee nullee shari'aa isaanii akka barree garuu suuqa bakka nuti toletti takka isinii waraabaa bakka immoo isinitti mul'anne homaa isinii gochuu dandeenyu bakka immoo isinitti mul'ate isinitti agarsiisaa deemnaa jechuudha. Asitti sheelaa bitatu barbaadanii sheelaa kan uffata muuzee uffattu waliin ka deemu jechuudha. Saniifuu bakka kanatti uffata amma bitanii jiranii jechuudha. Uffanni muuzee bitamee jira garuu shaarbiin isaa dhabamee shaarbii isaa soqaa jiranii. Asitti immoo farda ka argitan akka tasaa hirrifatiin jechuudha. Namatu bakka kana jira jechuudha. Akkasumatti suuqa kana keessa deemnee uffata adda addaa jechuudha barbaannee soqnee ka babbareedu jechuudha. Akkasumatti suuqa keessallee deemnee jechuudha. Waa hedduu binnee jira. Maal isinitti himu caammaan hin hafne, shittoon hin hafne, shaarbiin hin hafne, maal isinitti maqaa gaafa sargii yoo jedhamu kana sargii yoo jedhamu ka sargiin waa hedduu of keessaa qabatee deema. Achumaan illee suuqa kana achumaan bashannanaa jirra. Suuqa kana awwal marraa yookaan immoo jalqaba dhufnee jechuudha. Anaaf jalqaba garuu nama biraatiif hin beeku. Dhufeen beeku sababa sargiidhaan kan ka'e uffata bitatuuf jechuudha. Baanee jechuudha biyya ambaa keessatti jechuudha. Osoo immoo biyya keenya ta'ee akkaatti dasnu jedhu hin beeytanii garuu haa ta'u malee biyya ambaa keessatti illee akkanatti firiidamiidhaan bahanii deemanii waan si gammachiisu yookaan immoo waan dassisii jedhu si gammachiisu sitti bareedu laaluun achumaan qilleensa fudhachuu jechuudha. Hedduu namatti tolaa jechuudha. Sagaleen cufamee jira asirratti jechuudha. Maaliif sagalee wayitasan hedduu jeeqaa hedduu tokko hin iyyaa jechuudha. Sagaleen gabaa kan beeytanii gabaa biyya keenyaa sanii akkasuma kunillee maaliif namni haasaa deemaa maarree kaachi jiru meeqa jedhaa kun kan hagamitti gurgurama marree jedhaa jirani. Nu immoo ijoollee uffata bittu jalaa okanneetiniin akka jardinan dhageenne jechuudha. Uffanni ijoolleen muuzota uffata bitaa jiran immoo uffata bituu dhiisnee magaalaa keessa daawwataa jira jechuudha. Keessa daawwatu keessa seennee jechuudha. Gara biraa deemne jala uffata bakka isaan itti ilaalanii jalaa bannee jechuudha. Bakka akkana kana dhufne jechuudha. Bakki kun bakka maxaamaa, bakka shishaatti afuufan, bakka nyaata itti nyaatan, bakka taa'anii
waliin haasaan waliin taphatan jechuudha. As keessa dammoo kaama achi ilaaltan kun jechuudha. Bakka teemirri itti gurguramu jechuudha. Teemirri akkuma jiruun xiqqoo maallaqni isaallee rakasaa deebi'ee dammoo bakki akkuma mukarraa bu'een bakki itti dhufu as keessa jechuudha. As keessa ID malee nama seensisanii jechuudha. Namni arge seenuu hin danda'u jechuudha. Suuqa kana jechuudha. Bakka teemirri namni itti gurguramu jechuudha. Akkasumatti immoo masgiidni hin jira. Masgida kana masgida maramaa jedhanii Qatarii keessa jechuudha. Suuqa maramaa masgida maramaa jedhama. Garuu sirriitti isinitti mul'isne viidiyoon yoon akkas garagalee yoo mul'ate isinitti mul'isaa jechuudha. Fagoo irraa jira. Garuu xiqqoo isin mul'ata jechuudha. Akkasumatti bakka kana bashannanee achumaan shaayii wayii yookaan buna wayii dhugna jennee asiin achi baanee jirra. Bakka hundaayyuu namatti tola dhugaa isinitti himuuf jechuudha. Qaamaan osoo dhuftanii faalaaltanii hedduu namatti tola. Kaameeraa seeraan waan hin waraabneef bilbilaan waan ta'eef immoo deemaallee waan jiruuf xiqqoo isii bizz nama jalaa jira jechuudha. Asitti immoo asumaan deemnee bakka farda gaala namtu jira jechuudha. Magaalaa keessa beektanii kun baadiyyaa miti jechuudha. Akka baadiyyaa isinitti fakkaanne. Asitti gaalillee jira, fardillee jira jechuudha. Achumaanullee asii baanee farda gaala namna laalu deemaa jirra. Gaalli kunoo garasitti ciisee jira akkuma agartan jechuudha. Abbaan gaala yaabbatu barbaadu jechuudha. Namni gaala yaabbatu barbaadu asitti maallaqa kafalee gaala kana yaabbataa jechuudha. Asumaan deemtanii dammoo yoo jettan fardiin jira, gaariin jira. Waan barbaadde yaabbatuu hin dandeetta jechuudha. Ijoollee teessan as fidaatiin bashannanaa warroonni carraa qabaattanii as keessatti ijoollee deettan yookaan immoo ijoollee horattan jechuudha. Asitti kunoo akkuma argitan gaarii yaabbatu yoo barbaaddan gaariin biyya keenyaa kunoo biyya hambaallee akkanatti dhaabateetiniin nama ofitti yaamaa jira jechuudha. Kottaan na yaabbadhaa jedha jechuudha. Haa ta'u malee nullee gaarii kana osoo hin ta'in gaarii biyya keenyaa kanallee dhiisneetumaan farda biyya keenyaa tokko yaadannee achumaan farda bira dhaqne jechuudha. Farda koo sindee ganne harrallee kajoo jechuudha. Sirba san waliin caqasaa farda gabaabaa fi farda dheeraa fi farda jiddu galeessaatu jira jechuudha. Harree isinitti hin fakkaatiin inni fardi adiin kun jechuudha. Harree miti farda jechuudha. Farda gabaabaa jechuudha. Rabbiin waa hunda keessattuu jechuudha. Fardallee gabaabaa uumee jira. Namni gabaabaan hin jira. Dheeraalleen hin jira. Jiddu galeessillee hin jira. Akkasumatti kan waan bira kan beelladaallee jechuudha. Gabaabaaf dheeraa godheetiin uumee jechuudha. Akkuma agartan kun farda kana yaabbatu hennaa jechuudha. Deemnee farda kana yaabbatu henna jechuudha. Achiin keessa maallaqa kafallee deemnee farda dheeraa maraxannee dheeraa kana yaabbadhee jira jechuudha. Akkuma agartan kana xiqqoo shambaa jennamee farda kanaan jechuudha. Walumaan daawwadha. Na waliin daawwadha farda kana wajjin jechuudha. Akkasitti farda faarsaatiin nullee jechuudha. Yaa farda namatti hin dhiisanii biyya hambaa keessatti jechuudha. Deebisee immoo yookaan tasasi kuffisuu danda'a. Waan margallee minaamin taaneef dhagaa waan ta'eef namatu si jala qabee ati yaabbattee irra deemta malee sitti kennanii atummaan ittiin hin deemtu jechuudha. Akkanatti miskiinni fardi kuni aduu keessa akkanatti dhaabataa oolaa jechuudha. Sa'aatii muraasa dhufe sa'aatii muraasa akkanatti dhaabatanii nyaata hin kennanii fi akkanatti uummanni maallaqa kafaleetiin farda kana yaabbataa jechuudha. Bakki kun bakka ajaa'ibaati. Senegalee duhaa ለመጀመሪያ ጊዜ የተቆረቆረችበት ከተማ ነች። ከማሪ ባኑ jechuudha. ጊዜ awwalaatiif magaalaan bakki itti dhaabatti bakka kana jechuudha. Saniifuu inni kun suuqa ajaa'ibaa suuqa amma moolii minamina kanneen argitanii mool siiti seentarii marree jedhan dura bakki kun suuqni kun kadhaabate jechuudha. Hedduu jaalatan dhugaa warri Qatarii jechuudha.
asumaan kanallee akka beektaniif jechuudha. Suuq waaqef yoo jettan suuqni waaqef suuqa duraanii waan ta'eef hedduu tokko jaalatan jechuudha. Hedduu tokko gammadanii achuma fardarraa buunee jirra. Fardarraa buunee dammoo garam deemuu heddanii nuun jechuun keessan waan hin oolle kan waliin daawwadhamee garam deemaa jirra. Kaanee jirra ka haa deemnu. Deemnee jirra asumaan immoo waan tokko daawwataa asumaan deemna jechuudha. Nyaanni bashurree jira, nyaanni hoolataa kalukkulee simbira bituu barbaadan simbirroonni adda jechuudha. Simbira babbareedduuwwan hin jiranii asitti lukkuleen hin jirte lukkuleen gugurdaalleen xixiqqooleen hin jiranii jechuudha. Simbira aynata barbaadan jechuudha akkuma beektan kanaa jechuudha. Sagaleen isaanii hedduu namatti tolu. Handariileen hin jirti. Kun mana isaaniiti. Oh, kanta. Kana yang gurguran akan mati bitan. Hundinuu mabraatiin dalagaa jechuudha. Maaltu jira as keessa? Bashurree moo maali? Laa hundu simbi'oonnaadha. Bashurreen as keessa jirti. Silaa qaatofee. Gartan kana bakka kana daawwiin akkuma itti fufeetti jira sinan ja'a simpirri bakka kana hin jira. Simbira guddaa harka. Akkuma agartan yaa jamaa bakka kana geennee jirra ka wanta kana hin beektan jedhee arnaba afaan arabaatiin afaan keennan wallahi dagadhee jira jechuudha. Maal jechuudha afaan keennan jechuun yaa afaan arabaa baay'ee waan haasa'uuf dagadhee malee wallaaleeti miti. Amma naa dhufuu didee jechuudha. Innaa akkasumatti akkuma agartan wanta tana warri masrii nyaata beektanii arnaba tana jechuudha. Achumaan asitti waa hedduu arginee jirra jechuudha. Qoocaaniin jira, simbirriin jira, simbira addaatu jira jechuudha. Hedduu namatti tola dhugaa. Sagaleen isaanii hedduu namatti tola garuu sagaleen namaallee waan keessa jeeqaa jiruuf jechuudha. As bira dhufnee jirra jechuudha. Simbira gugurdaa ta'anii jechuudha. Simbirroonni tunniin mana namaa keessatti gizee baay'ee nama yaamti. Okay? Nama yaamti yoo ate nama waamtuu isiileen si olii yaamti. Waa hedduu gooti jechuudha. Namatti tolti dhugaa isinitti himuuf jechuudha. Asitti hedduu namatti tolti jechuudha. Harka irra nama nyaatu immoo simbirri tunniin amma hin barariitu sunniin amma barattee waan jetteef manni isaanii jireenyi isaanii bakka kana akka ta'e waan beektuuf jechuudha. Asuma keessa oolan akkuma agartan kana jechuudha. Warroonni bituu barbaadan jechuudha. Kootaatiniin bakka kanaa bitaa jechuudha. Simbira babbareedduu hedduu namatti tolu jechuudha. Kasanirra kakanirra gugurdaa dammoo as keessa jira jechuudha. Kakanirra gugurdaatu jira argitanii hedduu namatti tolan jechuudha. Baay'ee tokko namatti tolan. Baay'ee tokko namatti tolan jiraani. Sagaleen isaanii hedduu namatti tola. Na laalinni kun gaarrifatee jira, lolee jira. Natti kalaayinaa jaa waan jiru fakkaata. Jaartitu jala armii ta'ee natti fakkaate. Jaartii soqaan jiraatuun oolu baay'ee nutti gaarrifatee jira dhugaa isinitti himuuf jechuudha. Waan inni gaarrifateef kaayisatu beeka. Akkanatti bakka daawwannee keessaa bahaa jirra jechuudha. Hedduu nutti tolee hedduu laallee jirra. Warroon immoo suuqa keessa uffata bitaa jiranii bakka warri uffata dhabe uffata bitaa jira. Warri shaarbii dhabe shaarbii bitaa warri caammaan itti ta'uu dide caammaa suuqaa jira. Nuummoo bashannanaa jirra jechuudha. Wayitanu bashannannee geessinee isaan bira dhaqnu yoo bitan waan isaanitti ta'e laallee nullee bitanna jechuudha. Akkasumatti guyyaa sargii itti kalaa'ee sirbaa jirra jechuudha. Bakka kanatti sargii isaa jirra sirba isaa jirra livimii dirra jirra maali sireen guyyaa cidhaa jechuudha. Kan halkan sirbamu biyya keenya gizee jiru torbaanitti 15tti jalqabama isa san sirbaa jirra ishee nu waliin sirbaa isinillee akka isin jalaan hafne jechuudha ishee. Akkanatti guyyaa keenya damaqqa shabraqqa godhaa jirra jechuudha. Akka guyyaa sargii dammoo akka kana caalu kaameraan isaa bareeda.
isiniif inni dhufnaa haga dhuma sagantaa keenyaatti nu hordofaa sanattan